leencoo lataafaati gaafa gartee dargiin bade Awurooppaa waamanii horaa biyya isin kennaa bulchaa jedhanii amma hireen jirtu Oromoodha hin dandeenyu jennaa barateen qabnu diinagdeen qabnu Oromoon fiyyoo waliin galtu maqaa kennaa Itoophiyaan dura diigamti mallas hin nu kennaa jedhan wayyaanee karaa kana deemaa afaan namaan beekne barumsaan qabnu yoo si qalla jedhanii rasaasaan kaati nyaata biddeessi dhoofti rasaasaan wayyaanee na dhagartee jeneraal taatee ministeerota taatee biyya bulchaa turte ture. Oromoon barumsaan qabduun hin jedhan kalee adda jagni jara beektaa malee cofaa dubbatti jagna kennaa yoo warra siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dhaabeesiin jedhan. Mee eenyu namni jabina Oromoo beekumsa Oromoodhaa takkatti yoo dhufee akka namatti dubbatee uummanni Oromoo kun goota uummanni Oromoo kun hayyu uummanni Oromoo kun dandeettii qabna. Diinagdee ni qabna bara. Teena diinagdee namni waliin qabeera taa'ee gartee ittiin beekumsi argatee. Barumsallee namni keenya waan garaana nyaatu wallaahi waan garaana nyaatu. Oromoon baratee nama 1,000 maalii waliin qabnee jedhani. Akkasuma baratte Oromoon isaan laakkan bar dhukkuba isaanii summii yoo namni islaama ta'e laakuuftu wallaahi ቆሻሻዎች ናቸው ወላሂ ቆሻሻ kana ibidda rakkaba doktoroonni musliimaa meeqa jira profeesaroonni musliimaa meeqa jira biyyoota Afrikaa kana guutuu keessatti ummata Oromooti barkaa gartee addunyaa kana jijjiire amantiin illee kaaniin illee dhaqi biyya feete keessa ka isaanii ka kunnoo Awurooppaa Ameerikaa Noorwee Swiidinii Hoolaandii jiru lakkoofteeti Oromoon namni barate 1,000 qofattee kitaaba rakkatan achi keessatti daltee Mahammad Abdallaa fi Khadija Hafasanii jiru Oromoo isaan Itoophiyaa miti isaan waan nu gubee hin beektanii baraasa yoo namni Quraana qara ishee ka ta'e Islaama ta'e doktorri Islaamaa Oromoo miti Itoophiyaa miti hadda tokkoon ibiddis ni qabatee hiitaniif tanaaf hadda borri marshi qayyaariin bakka furaa guddaa gubbaa jiru hadha Mahammad Abdallaa Hasan kanaaf gubattanii paartii badhaadhinaa akka sossoosu barkanaa shamarran keenya irraa gadi jira keenyaati Amaaraa Tigree Guraagee Walaayittaa kan baatan Afaarii Beenishaangulii Soomaalitti hadda namni Itoophiyaa qat godhee kan dhaabee warra isin kalee achi wadaza xagaa baloottanii ibsan Itoophiyaan ta musliimaa ta kiristaanaa ta waaqeffataa ta protestaantii ta hundaa jechuudha. Tasaatti kan jiru. Dhageetta gara Jawaari dubbachaa bara. Jawaar yalla Itoophiyaan kiristaana qofaa sun. Maa'iin Itoophiyaa kiristaanaa tiksu mallas hin biras hin dabarre. Amma fuuldurata qabatee yerra badanuma fudhata malee. Itoophiyaan ammaatti ta Amaaraati, ta Tigree, ta Guraagee, ta Walaayitaati, ta Oromooti, ta Beenishaangul, ta Affaar, ta Guraagee, ta sabaa sablammoota 83 oliiti. Ta musliimaa, ta kiristaanaa, ta protestaantii, ta peentee, ta Yahudaa martuu as keessa jira. Bishaan gubbaatti gadu. Maajoritiin Islaamaa akkuma kalee maajoritiin Oromoo Itoophiyaan yookaan Amaarri yookaan Tigree bulchuu qaba. Waricha fagee hojii dhahee bulchuu gantee naannoo kanaa kan dhufe akkasii mandallee hawwii keessan akkasii. Yoo dhaabii gadhiifne yoo Oromootti gadhiifne harki 85 Oromoo musliimaa nurra gara galbii boru ministeera Muhammad Abdalla jedhanii Itoophiyaan dachii kiristaanaa jenne mallatteessine addunyaa irra beeksifne kitaaba kuma agasii irra katabne abbaan keenya kaakoon keenya seenaan keenya nu bata. Kanaaf hadha maal godhuu qabna gadduufaa fidna. Akkasiin yoo Oromoo ta'e marruufaa jawaariifaa baqqalaafaa magara lammaafaa warra gartee ilmeettoo shammataa keessa gannu dhabu. Kolkollee qartuu adisuu dabe. Dabree ayimataa. Gartee abbichuun dhufnaan Hasan Mahammad ijoollee barattoota iskuulaa go ahead. Laala dhawaan marshii qayyaaraa jiru Itoophiyaa keessatti. Adda musliimni kalee Itoophiyaa keessatti hin baratu jedhan akka Itoophiyaatti seenaa dhaqabtee olaanaa fiduudhaan gartee marshii qayyaaraa jira. Kana dhorkuu barbaaddan. Kalee ogaatiin Itoophiyaa lolaa turte bannu Soomaalee jedhanii. Adda nuti Itoophiyaa nagaan jiraachaa jiran oole. Affaar ilaalee
Uummata kibbaa ilaaliyaan. Namuu abdii qabaadhaan maaliif? Mirga qaban biyya tana keessatti. Rabbitu Oromoo godhee nu uume. Rabbitu kaan Amaara godhee uume, kaan Tigree, kaan Guraagee, kaan Walaayittaa godhee uume. Filmaata namaatii miti godhe. Kana balleessuuf dhoorkuuf hin rakkatinaa. Ani Oromoodha, inni Amaaraa, kun Tigreedha, kun Walaayittaadha, kun Kambaataadha, kun Hadiyaadha, kun Beenishaangul, kun Affaar, hundinuu kuni Rabbiin dandeettii isaatiin gosa uumee gosa godhee nu uume jechuudha. Amantii abbaa filata. Kun anallee hin galchine. Abbaan fedhe kiristaana ta'a, abbaan fedhe waaqeffataa ta'a, abbaan fedhe musliima ta'a, mirga isaati kun. Nan galchu. Funya qulqulli kabajaa fi amantii ka kiristaanaati illee, ka protestaantii illee, ka pheenxee illee, ka yahudaa funya qulqullitti amantii tiyyatu kabaja amantii namaan tuqinnaan jedhu. Biyya waliin qabna makiinaa karaa tokko waliin oofan. Waliin dalagan waliin daldalan. Hoteela tokko seenna nyaannee dhufna gabaa takka dhannee gabaannee waliin raagan. Ollaa waliin taanee waliin jiraatu. Biyya waliin qabna. Amantiin ka abbaati. Ajiraan isaati kuma lamaa ta'e. Kanaan alatti lakki yoo akkas goone Oromootu baadhaa taraa ta'ee wal dhufa baadhaa taraa binu biyya teenya irratti abbaatti taa'ee malee deemnee ganda kenna bishaa kennatti. Islaamatu wal dhufeetiin boru biyya qabatee salphannaa biyya teenya irratti islaam baqataa miti. Hin qabu waan guyyaa tokkoon agaree bari. Rakkatina tanaa dhufi hin dhibina. Waan namni dhufi hin dhibne dhufi dhibina. Dabre barrisu wanni takkatti nan sodaadhu maali beektoo yaa Rabbi aabbichuu karaa kana dafitee birraa fixxeeti gaafa salphina nu qabata. Wanni nama kana Rabbi tumsee gargaaree osoo itti yambaadhii akaabaa kibbaa Rabbiin sadarkaa kana isa ga'een maali haqa dalage namni. Madura waliin galle isaa. Haqa dalage. Ani mootummaa adila Rabbi wallahi seenee tumsaaf. Akka silaa namni sanii namni baandaa Oromootiif TPLF irratti duulteef Shaadiyaadhaa fi Ijiptiin duuba kaatee irratti duulteef adda nama kun lubbuun jiru kun guyyaa qabaniis ooluuf san. Chaansii dirree qabu maali beektu sin alhamdulillah jala durmeeti wareegama kafallee irratti kafaltii takka malee. Ammaas gaa yeroon akkasitti hin qabne neetwoorkiin na harka hin jirre maallaqaas hin qabne yooniin raabsuma takka harkadde haguma saniitu hangaan duraan taa'u sunna ta'e osoo nammoo haga sanillee afaan hin kaayyine taa'ee waa dalaguuf afoo dhaabbannee wareegamatti kafallee akkuma kaleessanitti haqa qabatee inni deemee cabsee keessaa bahee jechuudha. Raabsan ka. Dhalatan akka isaati yookaan garaa ayyuutti hiifiin jechu sammana. Sanyii leencaarraa dhalatee dhufee bara. Namni yoo fideellee natti ta'u. Haga keessa saayikoloojii. Abbichuutti dhabanii qabsoota. Bitadhee saayikoloojii keessa jettu sammana bara. Sabumaa ilmaan Oromoo baasuu bara. Kilaashii fudhatee gaara seena. Akka bututtoonni gaddeemtee amma amantuutii fi sooshaal miidiyaan qabsooftoo osoo hin taane dhiira bakka dhiiraa dhaabbatee wareegama kafalee dhufe. Lubbuu ofii qabsiisee bara. Sabaaf kennee biyyaaf kenneeti. Dhiirti jagni haati deemtee dhufee asii sadarkaa kanaan bahe. Hadha hiyyisiisu jira. Bututtuu kalee saba sobdee nyaattu uummata kana biyya kanaa kunkurtu iyyitti hadha gamaa gamana baatee akka ilmoo saree ta'uu waraabessitti dhufee boollaa yaateetitti biyya keessaa yaatee Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemtee itti jechuudha.